akkuma ta'eera kophii kun jechuun maal fala tangare balatti na keessan ya Rabbi ya Rabbi kasih mesti jual Samaran nanti bawa nada cuma gara-gara Yomi shamar rumah kesan di mana kiko shamaran ko tuh jadi kesan dulu kumnagalan kabdan bakka sana apa amma be sana apa sana wado kucun dulu mending mas darah kalci sendiri lagi ini fani lah non Saudi ada orang masih agak mati mau bengkel seharga lagi jalan kala pun jalan kala abu aku mau jalan apa kalas tayar jalan jauh tayar kalas oke ini pun mau terasi Abu Esau sekarang nafas cuma fatana tengah deh. Bagus mama fiten wallahi. Kalau tuh mama mama fiten. Sila fatana tiga ya bode. Auzubillah. Wallahi akan dibekuan. Woi shamaran nakah. Shamaran kok wallahi api jelaturan. Eda fatana mana afun kabu. Ida bersisu hecura shamaran kun. Shamaran dandam terus ini jadi kau jin. Fatana mana afunu kabu. Naratikil mama ni orang berikat di sufi. Ayo mungkin. Anak kesan shamaran ko. Uga kesan. Jawab. Wayo. Mari basi oleh tiga cu. Kata darah sini. Kot. Wallah la ganti. Ay, shamaran biar apa? Kalau amari shamaran aja abang. Shamaran kuni. Kenapa shamaran aja saat itu. Kalau lah kalau makan curu, dah kan rabu sih. Wallahi billahi. Korang kan aja cura. Korang berdiri sini pada media malu kesa. Dah kan rabu sih korang. Bertadi? Ay shamaran. Ay shamaran ko. Benar tidak kalau terus. La ilah. Bakal sucuan juga kan. Bakal modest dari fasa salun. Lalu kau nggak ada sukun. Bakal dimatikan cara jodoh. Pasal dari fasa dusan malang gue. Woi. Mam. Kiai aku. Nikul. Amma gak kiu jacun. Bakal kana gua bilashi. Shamaran ko abba mana ke tsel gola. Abba mana ke tsel gola tilali. Mana pura kai na mara kisu. Jira itima. Asila sini be gashi. Ana si wali ndam. Ishi. Enamu. Boleh. Yuk. Hadis. Ish kamera.
براو مانن قوليك واي فلان نقبي فلان كوني عشان أقول لك يا مجرد بتلا عشان أقول لك أتاومو ولا كاسنا أتاوم دي أو مش هكذا عشان أقول لك وانا كبد لبسي وانا كجامة وانا كفتها يلو ما جري لفن هو بدي لبسي الرموسة يلو سانفا بدي لبسي الرموسة عشان أقول لك مجا إتمو كنوش كاي أمامو يودي مجا أنا فتح فتينان وفتح سين براتي توفيسه سين كاريو فتح سين براتي توفيسه سامبولا فون جل أنا أقدر تيسي سال أقدر تاني سيس أقدر تيسي فون جل تكلم كم تشوفه يو أمال كده مجاني بركين سيد بودا إيه وانتي بودا قال الله بطرق أبو خلو ولا ميجر لكامنو همّا هاتي يا قلبي كوني مو شلما تاتي وانا فتشاتي ناكنا ولا شلما توري ما ناكنا لا كمال فارو إذا ولا والله نندب شمرانكو أنا ندب أكاسو تاني جدني نان بونا كده أكاسو تاني ده لغاني ناني شنتي بيدي ميتشني من أما اللي شنتي بيدي ميتشمني لا القاطو كفرشون من دون كانت على فرش ما كاني عربا أكستاني ما لقى جري فيني بيجينا هذا الشيء لكن أنا سكتين هاو بقول ما كنا بتاعته كان تنديم أنا كيسن والله أنا ردب أنا كيسن والله مش اللي تبي كم كده الو ليفتي سينو اورغاناتو لا ليفتي سيناتي هلو افرافاتي بقى افرافا باتي صدفاتي كده بوا ميلان تكو كده بوا اسجسريتو ها افرافا باتي يتو كده بوتا اسجسريتو iya jaba daga paria anuna ki kana man simbra gawti do fani yo jere do fani yo jere ma kuni namni kana akasita fe frendi danega assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleewwan keenya idila dunyaarraa nu daawwataa jirtan gara feesbuukiitiinis ta'e gara tiktookiitiin akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii haati keenya tokko amma sarpiraayizii godhamaa jiru sheer walii godhaa amma sheerii eegalaa dhufaniiru daqiiqaan lama caalu haati keenya kuni Oromiyaa naannawaa Wallaggaatti dhalatanii guddatanii akka carraa ta'ee maatii isaanii guutuu fi akkasuma qabeenya qabanu dhabanii jala gubatee jechuudha naannoo Wallaggaa keessatti biyyarraa bahanii biyya Suudaan seenanii osoo biyya Suudaan keessa jiraataa jiranuu akka carraa ta'ee biyyi Suudaanis akka hin taanetti isaan simattee jaarsi isaanii daabboo ijoollee dhaabbituu gadi ba'ee irbaata rasaasaa ta'e biyyi Suudaan lolarra jira waan ta'eef kanaaf haati keenya kun burjaaja'ani dhufuun oolanu dhageen bana haati keenya kun burjaaja'anii gara deeman dhabanii Suudaanii tokkotti hirkatanii Suudaanii sanaaf jeemeeqa bilaashaan tola hojjetaa turan dhokotanii jechuudha sana booda Suudaanittiin gara Suudaan gara Ijiptitti imaluudhaaf yeroo kaatu asitti si gateen deemu jaarsi kee asitti si jalaa du'e akkasitti biyya keessaatti dhuftes haala rakkisaadha kanaaf Ijipti si fudhee deema itti fiddee dhufte Oromoo hedduutu Ijipti jira itti fiddee dhufte inteenya taa inteenya achi goraa taa dhufanii sheer godhaa sana booda biyya Ijipti erga dhufanii booda miila isaanii duwwaa taap sheer godhaa wal keessan warri gara tiktooki sana booda biyya Ijiptis akka hin taanetti simatteen
namni isaan simatu hin jiru fira wayii hin qabanu isin galee sana booda obboleettiin keenya amma fiddee dhufti kun yoo danda'ame akkasiin viidiyoo baatu nan affeeraani galata uummata biraa qabdaa galata dubartoota haadholiin addunyaarraa qabda jedhee akkasiin viidiyoo baatu gochuu yaala sana booda obboleettiin keenya kuni Sudaanittiin kun Oromoodha narraa fuudhaa itti kennan kottu walumaan deemna anis manna maan ta'a walumaan deemnee Mubaarak Musammaa jedhama isa biran si geessetti deemti fiddeeni isa biran si geessetti fiddeeni sana booda natti himte sana booda obboleettiin keenya isin fiddee dhufti maal hin jedheen gaa ati intala Oromooti galatoomi fiddee dhufuu keetiif Sudaanittidha wallaahi billaahi maal barbaadan jee maallaqa barbaada kan ittiin fiddee dhufti waan fedhe gaafadhu haadha keenyaa kun barbaaduu turre jee jira miti kakkitti nama alagaa shawwadan sun jennaan lakkii bu'aanu markaa gochuun keessa waan guddaadha galatoomaa jettee nutti kentee siillee galateeffadhee jechuudha akkasiin kana booddeellee haadha Oromoo tokko yoo argite karaatti hin ganne haadhuma nama galataan irraa fuudheen maal dhugda buna siillee fiida indidde galatoomee geggeessee intalattiidhaan egaa fudhuu galiiti manuma taa'artu qubachiisi torbanitu hin geenye sirraa fuudheen boqochiisan jee tolee ittiin irraa fuute amma haati keenya dhufanii kallattiinumaan olan galcha wayyuu isinii gabaabsuudhaaf dalagarra jirtu arginidha. Haala keenya wagana kan nuti Nagamu? Mama ko. La, tai. Sadati. Wannan hada si barbaade fi nama wajjin haasofteelee hin taadhaafi. Kuni mana koo illee deebita. Ala. Yoo dhuftee maamaa bira teesse shaanguleetti si kenna. Egaa uummata keenya isaanii. Okay. Adde ommiidha. Isaanii biyya kana keessa erga dhuftanii hagami xiqqoo sagalee ol fuudhaa torbee tokko torbee sana eessa taa'aa turtan Sudaanittiin gaafa Sudaanii fi intala Oromoo sana wajjin mana koo dhuftanu seenaa kee natti himtani akka biyyattii maatii kee dhabdee sana booda Sudaan keessatti abbaa manaa kee dhabdee ilmoo kana qofa godhattee as dhuftee Sudaanii bira turtee fi Sudaanittiin haati galataa sun ishee fiddee dhuftee natti himte. Sana booda simannaan ani sii godhe simannaa akkamiiti maalan jedhee Sudaanittiidhaan fudhadhuu deemi hin beeknu hin jedhe moo akkaman sii godhe. Namatti himeen uummata gargaarsa. Jedhee eessan si kaayareen. Kanaafan tala tokkoon tala Oromoo tokko bira na keesse. Ayyee. Jammadee shema bukkeen jira. Ayyee. Gargaarsa tala. Achitti maal akkasii godhu barbaadda? Gargaarsa kana sirnaa godhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo kanaan dursa irraa kaastanii dhaggeeffataa turtanitti egaa amma xiqqoo bakka kanatti sirbatu irra galee jira kanaaf sagalee isaa balleesse jechuudha. Egaa akkuma argitanii haati keenya kun jechuudha nama biyya Wallaggaa keessa yeroo itti egaa qabeenya isaanii barbadaa'ee namoota hedduu biyyarraa lubbuun isaanii gara addunyaa kanarraa deemte keessaa yookiin immoo kan lubbuun isaanii hafte isaan kanadha. Haa ta'u malee egaa lafatti baqatan dhabanii lafatti deeman dhabanii gara biyya biraatitti baqatanii akka carraa ta'e immoo biyya biraa sana keessatti abbaan manaa isaanii sababa adda addaatiin daa'ima isaatiif daabboo bituu yookiin nyaata tokko bituudhaaf gadi ba'ee innillee rasaasaaf irbaata ta'ee jechuudha. Haa ta'u malee haati keenya kun immoo karaa irratti rakkataa turte akka carraa ta'ee Sudaaniin takka itti dhuftee haadha keenya kana argitee fuutee gara mana siitiin galtee yookiin immoo gara lammii Itoophiyaatittiin geesse jechuudha. Haa ta'u malee immoo lammiin Itoophiyaa sunis immoo Mubaarik abbaa hiyyeessaa, abbaa dhibamaa, abbaa rakkataa, abbaa waan hundaatiin jechuudha.
haa ta'uun ta'iniitii malee egaa haadha keenya kana Mubaarakii waan dadhabde hin qabdu jedhanii raawwatanii gara isaatti fidanii gaafa gara isaatti fidan isin immoo haala simannaadhaan haala addaatiin ishee simatee fuudhee haadha keenya kana waan ishee barbaachisuuf akkasuma immoo gara sabaatti illee gadi fidee sabni illee akka ishee gargaaru taasisee haa ta'u ta'iniitii kunoo haadha keenya kana immoo mana kireessee fi akka isiin mana koo jettee tola seentee balbala ishee banattee tola seentee keessa jiraattu taasisee jechuudha. Rabbiin isaa eebbisu ilmoo isaa jiraachisu. Haala mana isaa waa hunda isaa rabbi isaa eebbisuun jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Yeroo akkasittiin nama karaa irratti rakkate karaarraa kaasanii nama rakkate rakkina baasanii dheebote dheeboo baasanii beela baasanii hedduu nama gammachiisa jechuudha. Kanaafiyyuu Mubaarak keenya rabbiin isaa eebbisu eebbifame kanumaan daran Rabbi si gargaaru gargaarsi rabbii yookiin immoo ulfinni isaa kabajni isaa sifaana haa ta'u kabajami lafa teessee kaatutti siin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan jedhu hin qabu. Dhugaa haadha keenya kana hedduu gammachiisee Mubaarak jechuudha. Ishee qofa osoo hin taane namoota baay'ee isa halgaarratti hafe halgaarraa kaasee jira. Isa beelee karaatti hafe karaadhaa kaasee jira. Egaa namoonni baay'een keessanii maallaqa isaatiin kan akkana godhu maali maallaqa namaatiin maallaqa ijoolleetiin maal jechuu dandeessu maallaqa sana osoo inni dubbatee osoo inni iyyee osoo inni rakkataa kana gadi fidee argisiisuu baate mul'isuu baate namni lafaa ka'ee maallaqa kana nama sanaaf hin kennu jechuudha. Inni nama sana argee rakkina isaanii argee miidhama isaanii argee gaafa inni nama sana qabee akkana gadi fide warri kennu sunis nama sana rakkina isaanii baranii namni sun rakkachuu isaa beekanii maallaqa sana kennuuf jechuudha. Kanaafiyyuu utubaa waan hundaa kan ta'eetoo jiru isa jechuudha. Kanaaf rabbi isaa eebbisuu ammallee umurii dheertuu rabbi isaaf haa kennu ilmoo isaarra oolchee isaa bulchuu hin jedhaani waan biraa waan hin jedhan qabu rabbi ammallee gargaarsa isaatiin isa duukaa ta'u hin jala dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasidha akkuma argitanii haati keenya amma uffata uffachuu deemtee jirti jechuudha.